waltajjii guddina afaanii fi aadaa sadaffaan walta'iinsa biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee fi Yuunivarsiitii Finfinneen qophaa'e mata duree afaan ofiitiin fayyadamuun faayidaa gama hedduu qabaa jedhuun ta'ameera. Saganticha irratti argamuun haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaw guddinni afaanii fi aadaa adda bahanii ilaalaman miti jedhan. ባህልን ስንጠብቅ ቋንቋን እየጠበቅን ብቻ ሳይሆን aadaa keenya yeroo eegnu afaan keenya eeguu qofa osoo hin taane guddisaa kan deemnu ta'a. Afaan immoo yeroo guddisnu aadaan duukaa guddata jechuudha. Kana lamaan adda baasnee guddisuu hin dandeenyu. Aadaa guddisuu yoo baanne afaanii walii galuu hin dandeenyu. Walumaa galatti afaan aadaa keessa jiraata jechuudha. Dr. Hiruut itti dabaluun afaan biyya keessaatiin fayyadamuun qabeenya biyyi qabdu beeksisuun eenyummaa fi aadaa ofii ibsuun ni danda'ama jedhanii kana dhugoomsuufis xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. ቋንቋ ማሰቢያ afaan fageessinee yaaduuf walii galuuf eenyummaa ofii ibsachuuf kan nama gargaarudha. Namni kamuu afaan isaatiin yaada isaa bilisaan ibsatee rakkoo isaa gara furmaataatti jijjiiruu danda'uu qaba. Kun yoo ta'e beekumsii fi fageessanii yaaduun akka biyyaatti dagaaguu danda'a. Dhaloota dhufuufis karaadha. Saganticha irrattis barsiisonni fi barreessitoonni Yuunivarsiitii Finfinnee barreeffama ka'umsaa kan dhiheessan yoo ta'u afaanota biyyi keenya qabdu bakka jirutti tursiisuu fi guddisuuf hojjetamuu qaba dhaamaniiru. የሚያተኩሩበትን ርዕሰ ጉዳይ ለማጉላት afaan walii galuu fi fayyaduu darree dhimmoota ittiin xiyyeeffannoo kennuu barbaannu sirriitti akka ibsannuu fi nu gargaara. Afaan qabeenya biyyi qabdullee itti ibsuufillee shoora olaanaa qaba. Hirmaattonni waltajjichaas afaanota Itoophiyaan qabdu miidhaginaa fi qabeenya biyyaa ta'uu kaasanii ogeeyyii dhimma kanarratti kutannoon dhaloota qaruuf hojjechaa jiranii fi biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee galateeffataniiru. አሁንም ይህ ዛሬ ላይ yeroo ammaatti afaanota biyya keenya keessa jiranitti fayyadamuun qabeenya uumamaa biyyi keenya qabdu hawaasa waliin ibsachuun madda galii taasisuu ni dandeenya. Kanarratti hundumtuu xiyyeeffannoon hojjechuu qaba. Warreen kanarratti hirmaataa jirtanis galatooma. በቋንቋ ላይ ትኩረት አድርጎ መዘጋጀቱ ይበል የሚያሰኝ ነው። afaan irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjetamaa jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Afaanonni biyya keenya keessa jiran qabeenyaa fi bareedina keenya itti boonuu qabna. Qabeenya kana immoo kana caalaa guddisuun dirqama hunda keenyaati.